Dhiiraajin dhalate namni du'aan hedduun nama jiraa muraasa awwaale eessatti jechuun gosa hin hafu biyyuma kana keessatti akkamitti akka tahe si himuudhaaf deema san dura garuu rabbiin qabeenya irratti qabeenya fayyarratti fayyaa rabbi si haa eda'u mallattoo eda'uutu yoo jiraate achi balleessi onnee kee gammachuu fi qananii rabbi si haa guutu mallattoo onnee san tuqii laahi godhi koominti keessatti waan dubbii kana irraa hubatte barreessi maqaamni kee bakka hunda siif haa gahu qabeenya sirraa fi nama hundaa gahu rabbi si haa kennu mallattoo faavoraayitii tuqii sheer godhi nama hunda biraan gahi dubbiin akkana namni du'aan hedduun nama jiraa muraasa awwaale eenyu yoo jenne numa akkamitti namni saba ufii amantaa ufii awwaalee saba biraa amantaa biraa bakka isin galchine dhaqee leellisu bakka fooloo gochuun qabu dhaqee fooloo godhu san jiraachise jira namni nama ufii ajjeese durumaanuu innumtuu du'aadha namni keessattuu namni daa'ii akka hin mul'anne jiru an isaan awwaale namni warra munashidoota akka mul'anne jiru an isaan awwaale gufuu itti akka isaan hin mul'anne isaan awwaale ufumaa isaantu du'aadha jarri kun garuu jiraadha kanaaf du'aan jiraa awwaale ammas atis yoo ergaa kana naa biraan hin gahin deeggaraa jaraa taatee hafta kanaaf laayikii fi sheer fooloo godhi deeggaraa jaraa hin tahin nama hedduu bakka isan galchine dhaqee taab godha